Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Kun sagantaa Galoo Showti. Torbee keessummaa tokko qabadhee isin biraan geessisuun kun ni yaadatama. Har'as keessummaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan kee har'aa eenyu yoo jettanii nama akka abbaa fuulatti na gorsuu yaadota garaagaraa hojii irratti na bukkee dhaabbachuutiin gaa'eetu nama qonnaa godhu jechuudha. Fagoottis dhiyoottis nama na bukkee jiru namoota qaba keessaa nama tokkodha. Mee amma dhumaatti turtiin keessa na wajjin haa ta'u farfataa beekamaa farfattoota bulee keessaa tokko kan ta'e farfataa Beefiqaaduu wajjin jira. Baga nagaa turte. Baga nagaa na eegde galoo sagantaa kanatti naaf yeroo kee waaqayyo haa eebbisu. Ulfaadhu. Tole jettee immoo keessummaa kabajaa taatee gara istiidiyoo kootti nagaan dhufuuf si galateeffachaa. Baga gara Oromiyaa biyya keetti nagaan deebite. Eebbifama anis gammadeera namoota keenya harkee biyya kootti deebi'ee hojii gaarii hojjechaa jirra amma waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akkuma dhufteen immoo kunoo waan qabattee dhuftes yaadaa qabna. Mee kallattiidhumaan gara sanatti tusin deebisinii maal hojjechaa turte biyya sanatti yookiin immoo biyya Ameerikaatti turte keessatti turtiin sun maal fakkaataa maal hojjechaa turtanii maal irra turtanii namoonni achumaan bade Beefiqaaduun miidiyaa irraa bade sagalee isaa kiiloolee kana fudhatee achumaan badeedhanii komiitis ni kaasu mee maal hojjechaa turte? Amerikaa miti actually Kanaadaadha. An keenya Kanaadaadha. Garuu jarri lamaan obbolaadhumadha. Waluma keessa jiru jarri. Maali egaa hojiin tokko jireenyaan hojjetanii jireenya ofii gaggeeffachuu jira biyya sanaa. Carraan hojii baay'eetu jira. Kana isa jireenya fooniitiin lafarraa hojjennee jiraannu hojiidhuma adda addaa gosa adda addaatu jira. Koorsii adda addaatti fudhata silee injisuu waan barbaadde gosa barbaadde hojjetta gosa baay'ee jira waan ta'eedhaaf. Akka hojii hafuuraatti immoo tajaajilumarran ture isarraas hin kaanne tajaajila waldaadhuma keessaa tajaajilaan jira hamma ammaatti. Kana lamaansaa wal simsiisee wal bukkeedhuma hojjedhee jireenya koo gaggeessaa. Ijoollee guddisaa abbaa ijoolleeti waan ta'eef of danda'ee jiraadhee harka kootiin hojjedhee jiraadhee jireenya koo hundumaa madda galiin ofii koo argamsiisuutiin gaggeeffachaa gammadaan jiraachaa jira akka mana kootti akka jireenya kootti. Mana Waaqayyoo keessaa immoo akka waldaan kiristaanaa karoora baaftetti sagantaa sirreessitetti akka Waaqayyo immoo ayyaana naa kennetti saba koo tajaajilaa. Waaqayyoo kootiin eebbisa Waaqayyoo kootiin weeddisa lallabuu barsiisuu faarfachuudhaan hojii Waaqayyoo hojjechuudhumaan mana Waaqayyoo keessa jira amma ammaatti akkuma kanatti otoo hojjedhuun dhufe jechuu barbaada. Akkuma itti kan ka'u yeroo baay'ee maayini tajaajiltoonni keenya asiitti gara biyya alaa gaafa deemanii tokkoffaa toora tajaajilarraati ni dhibamu maalirraa kan keedhanni kun jedhamee akka yaadatti ni gaafatama yookiin akka gaaffiitti ni ka'a jechuudha. Maal jennaani asitti kan nu arginu asitti kan nu hin beeknu dhimma tajaajilaa qofaa irratti waan ta'eef gaafa isin tajaajilarraa dhibamtan nutti dhaga'ama jechuudha. Mee inni kun maalirraa kan ka'e akkas ta'ama? Biyya alaa gaafa deemtu biyya kanaa wajjiniin qabiyyeensa matuma waliin fakkaatu waliin simu adda addadha. Akkuma biyya kanaa dhaqee biyya sana tajaajilteedhuma teesseedhuma akkaataan tajaajila biyya kanaaf akkaataan tajaajila biyya sanaa adda adda. Biyya sanaa hin hojjetta hojii hojjetta jireenya kee gaggeessita gosa hojii baay'eetu jira. Mootummaan qindeessee sirreessee akkati hojjechuu dandeessutu waan hundumaa mijeessee kaa'eera. Waldaa keessa immoo yoo teesses namoonni hin hojjetu namoonni hundumtuu waan ta'eef wanta ofiisii banattee taa'aa ooltu miti. Adeemsa mataasaa danda'e qaba siistemii mataasaa danda'e qaba waldaan biyya sanaas akka waldaa biyya kanaa miti. Biyya kanaa faarfatta taanaan ilma faarfattaa kamisa jimaata qidaamee kamisa yoo konfiraansii deemte jimaata qidaamee sanbata duraa seennu kana sanbata guddaa konfiraansii irra ooltee wiixata immoo deebitee mana keetti galta facaasaaf roobii yoo kadhatte wayyaa kee yoo miiccatte sanaaf immoo qophooftan dubbista hin kadhatta waanuma akkasiiti. Achitti garuu akkas miti yoo dhuma tajaajila konfiraansii amma isteetii adda addaa iddoo baay'een deeman Ameerikaa keessas Kanaadaa keessas garuu haala hojii koo sirreeffadheen guyyaan itti hojii kootti deebi'u mijeeffadheen eeyyamsiisee karoora qabadheen ba'a karoora sanaan immoo hojii kootti deebi'a
hojii koo keessaa bahee tajaajila koo keessaa bahee immoo hojii kootti deebi'aa lamaan isaa wal simsiiseen deema. Inni addanaa akkuma beekamu akkuma sabni keenya addana jirus beeku unuma tajaajilaadha jedhamtee innani akka hojii bizineesii hojjettu, akka hojii qonnaa hojjettu, hojii gosa adda addaa akka hojjettu namni keenya iyyuu yaadaan siin eeyyamu. Si dura dhaabata yaadaan maal tajaajilaadha miti akkamitti daldalaa, maal tajaajilaadha miti akkamitti hojii mootummaa akkamitti kana keessa gala akkamitti kana keessa gala siin jedha hin amaleeffatamne. Inni yaadichi sirrii miti dogoggora guddaa saba keenya gidduu jirudha wanta sirrachuu maludha. Agalgaa'onni keenyas tajaajiltoonni keenyas taa'anii tajaajilanii deebi'anii dhufanii buna dhugaadhuma biddeen nyaachaa tajaajiluma dhaqaa deebi'anii ani hojjedhu tajaajilaadha. Meentaalitiin jedhu suni matuma hundeedhaan geeddaramu wanta qabudha jedhee yaadaani. Dur yeroo addana jirus nan daldalan turani stationery baneera, mana teelee santalee baneera, maaliyaanni shukkaara kana fuudhanii akkas gurguruu baneera. Haati warraa koos immoo mana kosmootiksii xinnoo tokko bantee hojjechaa turte, barsiisaan ture or isan hojjechaa ture himuu barbaadeen otoo hin taane hojjechuutti baay'ee nama naane. Ijoolleen keenya faarfattoonni hojjechaa tajaajilanis jiru waan ta'eedhaaf namoonni keenya kan biraanis hojjechaa warra tajaajilaa jiranis jiru waan ta'eedhaaf namootuma maqaa tajaajilaa qabataniidhuma taa'aniidhuma biddeen nyaannaa hin hojjennu isa jedhu duukaan walii hin galu gabaabaadhumatti. Turtii yeroo muraasa waggaa dogoggoruu hin badhe naannoo waggaa torbanitti fakkaata turteetti argachiisa deemteeti moo akkamiin asitti kan nuti beeknu faarfataa Beefiqaaduuti achi gaafa deemte paaster Beefiqaaduun ta'a maalirraan jedha kuni moo akkamiin kallattii jijjiirte wayis lamaan isaa wal duukaa deemsa. Waa'ee paasterummaa kana hundumaan na gaafata. Inni kan paasterummaan kun biyya alaatti salphaadha iyyuu jedhee namni yaada dhiyeesseeru jira. Paasterummaa yookaan immoo luba ta'uun biyya alaatti baay'ee akka hamma sadanaa iyyuu salphatu sachiitu iyyuu ulfaata. Maaliif mootummaa wajjin wal qabata waan ta'eedhaaf. Laayisensii barbaadaachi. Laayisensii sana argachuuf immoo adeemsa deemtu karaa dheeraa qabda sana hundumaa haasawuun barbaachisaa sanatti hin fakkaatu. Kanaaf wanti salphaa ta'u hin jiru mana Waaqayyoo keessatti. Inni hangafaa garuu Waaqayyo ayyaana isaa sirra kaa'uudha. Ayyaana Waaqayyo sirra kaa'ee jennaan gaggeessitoonni waldaas ilaalanii amantoonni sana fudhatanii simatanii ayyaanni Waaqayyo sirra kaa'e kanadha kanaan nu tajaajili jedhanii gaafa isaan gaaffii dhiyeessan ati immoo sana ofirratti beekta taanaan kadhattee namoota abbaa fuuraa kee irraas gorsa fudhattee Waaqayyoonis dhaggeeffattee kallattii Waaqayyoo irra si dhaabee irra dhaqxee dhaabatta malee ani paasteriin ta'a yookaan luban ta'a yookaan faarfataan ta'a yookaan raajiin ta'a jettee tattaaffii keetiin wanti ta'u jira jedhee waan hin amanuun qabu ani. Kanaaf adeemsuma waldaa keessa darbee dhufee dhumanii waldaadhumatu na muude gabaabaadhumatti. Waaqayyoon naa kennee ayyaanicha waldaan immoo hin mirkaneessite jechuudha gabaabaatti. Baay'ee namatti tola. Mee kaayyoon ati gara biyyaatti deebite maali? Ani CD koo lakkoofsa arfaffaa hojjechuun dhufe. Egaa achi keessatti hojii baay'ee of keessaa qaba waan ta'eedhaaf karoorri ani dhufee fi kanumaafidha. Ani waldaan nu banuuf teessu. Waldaa banuun waldaan hin banama miti kan dhaabbata malee suuqii fayyada kan banamu. Isuma iyyuu yaadaan qabu. Isuma dhaabuu. Isuma dhaabatee keessaa tajaajila ammaaf. Inni biraani dhufaatii kee wajjii walitti qabsiisnee maanni egaa biyya kanatti deebi'uu kee wajjii walitti qabsiisnee haala dhimma hojii keetii yookaan immoo VCD hojjechuu faarfannaa eebbisiisuu kana wajjii walitti qabsiisnee konsertiin garaagaraa qopheessuutti akka jirtu yaadaan qabna. Mee kaayyoon ati konsertii kana qopheessituufi maali? Konsertii hojjetaa jirra irratti hojjetaa jirra. Magaalaa Finfinnee addanaa Dhura Oromiyaa keessaa fi magaalaa Naqqamtee Leeqaatti hojjechaa jirra. Gaafa adoolessa 24 fuuldura keenya jiru kan waldaa Gullallee Guutuu Wangeelaatti ta'a. Inni Finfinnee. Inni magaalaa Naqqamtee immoo gaafa Agayya tokko ta'a. Irratti hojjetaa jiru. Taaks foorsiin achis dhaabbatee waldaan kiristaanaa fudhatee irratti hojjetaa jirti. Asiis irratti fudhatanii hojjetaa jiru waldoonnumti. Kaayyoon sagantichaa waa lama of keessaa qaba. Tokko CD'n kun gaafa hojjetamu amantoonni gaafa dhaggeeffatan waa'ee hafuuraa waarraa argatu. Faarfannaa otoo hojjetiin akkas gara waggaa 10 akkas tureeraani.
Kanaaf wanta barreessaa ture, wanta hojjechaa ture walitti qabee teknooloojii ammayyaa kanaatiin walitti qabee gurra namootaatiin ga'uudha. Achi keessa qabiyyee adda addaa qaba faarfannichi. Inni kaan kadhannaa qaba, inni kaan galata qaba, inni kaan mo'icha qaba, inni kaan jajuu qaba, qabiyyee baay'ee qaba waan ta'eef amantoonni achi keessatti jireenya hafuura isaanii ijaaru jedhee namana. Hoolistikiidha adeemsichi, hojii hafuuraadha. Karaa biraa immoo maalidha? Baasii guddaatu itti bahee hojjetamaa jira waan ta'eedhaaf gaafa konsartii sanaa siidiin sun hunduma gurgurama. Hunduma gurguramaa namoonni hamma dandeettii isaaniitiin bitu maddi galii achirraa argamu namoonni keenya miidhama adda addaa keessa jiru yeroo ammaa. Inni kaan mana qe'eessaarraa buqqa'ee bakka mootummaan isaaniif kenne taa'ee jira. Inni kaan faca'ee numa magaalaa keessa deemee kadhataa jira. Argeera isuma amma dhufee argeeyyuu magaalaa Finfinnee keessayyuu manni isin irratti hin gubatiin, qe'een keessan hin buqqa'iin, ijoolleen keessan hin faca'iin, adaraa keessa waan nu gargaaraa siin jedhu karaa konkolaataa foddaa dhufanii foddaa konkolaataatiin dhufanii si gaddisiisa wanti ati argitu. Kanaaf maddi galiisaa namoota har'a waa nyaachuu hin dandeenye, daabboo bitatanii nyaachuu hin dandeenye, darbee immoo iddoo bulan dhabanii ijoollee baatanii haati ijoollee bakkee jirtu ijoollee baattee yoo dandeenye mana ijaaruu irratti gargaarsa hatattamaa warra isaan barbaachisu immoo waan isaan nyaatan kennuufi akkasittiin maddi galiisaa isaan bira dhaqa jechuudha. Gara koo kan dhufu hin jiru. Isa kana akkaawuntiin baankiin irratti banamee akka Finfinneettis tiimiin dhaabbateeru jira. Akka magaalaa Naqqamteettis tiimiin dhaabbateeru jira. Isaantu irratti hojjechaa jira. Ani konsartiidhuma sana raawwadhee CD sana sabichaaf gadhiiseedhumaniin deebi'ee deema. Akkamitti ta'an wanti kun mee akka faawundeeshinii wayiittidha wanti gochaa jirtu moo adeemsa kamiin amma jechuun akkaawuntiin kun banamee booda warra rakkatan kanaaf raabsama moo dhaabbata maalii wajjin wal qabsiistaniitu moo akkamitti namoota dhuunfaa kanaan maaliin argattu akkamitti hojjetama hojiin kun maaliif yaadi kun namoota baay'eetti gaaffii ta'a yeroo yaada kana kaasu jechuudha. Isa kanaaf ifaa ta'uuti mee akkamitti kaasu? Dhaabbatoota wajjin wal arguu tattaaffii gochaan turan achuma taa'eeyyuu baay'ee dawa'e. Fakkeenyaaf warra Wallaggaa Yuunivarsiitii gaafadhee bilbilee duukaa haasa'eera tiimii isaanii duukaayyuu karichatu dheeraa ta'e baay'ee na rakkise. Adeemsi isaan lama ta'e. Tokko dhaabbata eeyyama qabaatee karaa mootummaa sirnaawaa namni beeku haa ta'u kan jedhu gaafa yaadamu yuunivarsiitii Wallaggaa Yuunivarsiitii keessa warri jiranii namoonni eeyyama itti qaban irratti hojjechaa jiran dhaabbata eeyyama yeroo warri qaban jiru turan isaan duukaan haasa'aa ture. Hansaanii isaan amma isaan duukaa deemuun birkii baay'ee qaba. Piroojeekti piroopoozaalii barreessisuu maaliinsaa baay'ee adeemsa dheeraa godhate. Yeroon isaanii wajjin deemuu barbaadu waldaa keessatti immoo qophaa'a konfiraansiin, konsartiin, viidiyoo waraabamu hundumtu gochi godhamu waldaa keessattidha. Isaaniin fidee gara waldaa keessaa gashuun rakkadhe. Waldaan immoo ofii keenyaa yoo hojjenna ta'e malee dhaabbata ala duukaa hojjetta taanaan konsartii waldaa keessatti qopheessuun maal jeesi barbaachise. CD kee kana hojjedhuuti qaamuma dhaabbata barbaadu kanatti kennii sokkinaan jedhan. Madda galichaa amma gaa yoo waldaan na duukaan hojjettu ta'e akkamittiin jaroota kanatti kenna. Siigalee waldaa duukaa hojjetama wantichi. Ijoollee waldaa keessa jiran, baandii waldaa keessa jira, warri kaameraamaanii waldaa keessa jiru, warri waraabanii waldaa keessa jiru, warri miksii godhan waldaa keessa jiru, gaggeessitoonni waldaa keessa jiru, saba kan beeksisu gaggeessitootadha, paastorootadha. Waldaatu ofitti fudhannee rakoottaa gaafa sanaa CD bitadhaa jedhee kan waamicha dhiyeessu waldaadha. Kanaaf dhaabbata alaa waldaa keessa gashuu hin dandeenye. Waldaadhaan immoo buqqisee dhaabbata alaa keessa gashuu hin dandeenye. Na rakkadhe, na danqe waansa. Kanaaf jarri kun maqaan godhanne amma yoonaatti. Fakkeenyaaf Paaster Salamoon fa'aa, Qees Fiqaaduu Beenyaa fa'aa, Qees Gaaddisaa fa'aa, Eebbisaa Addunyaa fa'aa namootuma kanaan dura akka dhaabbataatti waa hundeessanii bara koovidii sana jechuudha. Namoota gargaarsa biyya alaadhaa gaafatanii horii gashaa turan namoota keenyaaf hiraa turan. Namootuma kana tiimii kana hin diigamne tiimiin kun. Tiimii sanatti laanne akkaawuntiin isaanis banaadha.
Waldaan immoo akka qeesta ganyi faa jiru gullalleedha waan ta'eedhaaf waldaan immoo akka waldaatti fudhatanii xalayaa barreessanii waldoota rarraabsanii itti gaafatamummaa isaa akka isaan fudhatan jiranidha jechuudha gamma. Isaa booddee gaafa guyyaa sana maqaa immoo gaafanne jarri kun ammayyuu eeyyamatti hin baafne sabni garuu fudhateera waldaan garuu fudhatteetti itti gaafatamummaa isaa waldoonni isaan jala jiraniis jaroota kana simataniiru. Kanaan dura yeroo COVID-19 kana gargaaraniiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf ofii keenya ofitti fudhannaa jedhani warra Naqqamtees ofii keenya ofitti fudhannaa jedhani. Even warra Naqqamtee fi warruma Finfinnee jiru iyyuu walitti fiduun iyyuu adeemsa mataa isaa danda'e ta'e. Kanaaf wanti horii wajjin wal qabatu moo rakkisaadha. Kanaaf maaliin murteessee ani? Isin mootummaan isaan haa gaafatu haa dhiisu waan hin beeku hin qabu. Hojjedhee tiimii kanatti kennee konsartii waldaa Gullallee guutuu wangeelaatti akka qophaa'u tiimiin kun murteessee jira. Isaanitti kennee isa Naqqamtee immoo dhaqee konsartii iddoo isaan naa murteessanitti guutuu wangeelaa keessatti haa ta'u makaana Yesuusii keessatti haa ta'u. Achitti konsartii hojjedhee horii madda galii argamu sana warra Naqqamteetti kennee aliyaansii uumaatii akka Waaqayyo isin keessa kaa'etti saba kana biraan ga'aati gabaasa isaa immoo sabaaf dhiyeessaa. Angaruu as taa'ee eeyyama baasuudhaaf haa ta'u as taa'ee hojii keessan hordofuu hin danda'u jedhee murteeffadhe egaa. Isaanumaan eegaan jira egaa guyyaa konsartii koo eegaan jira guyyaa konsartii CD dhiyeessuudha sabatti gurguruudha horii gaafa sana isaantu sassaaba handee bi'een galaa jechuudha mana koo. Al tokko waa'ee konsartii hojii wal qabsiisee wanta kun si kaasa namoonni baay'een gaafa biyya alaarraa dhufanii asitti gaafa faarfannaa hojjetanii CD kana gara konsartiitti dhiyeessuuf kaasan yaadonni tokko tokko ni kaa'achuudha. Maaliif biyya sanatti hojjetanii gurgurtan? Biyya ekonomiin saamate gabaa jechuun addunyaa giddu galeessa keessa jira manni biyyi kun garuu saba qabdii gara ekonomiitiin garuu miidhamarra jira maaliif achitti hin taane kun sabatu achi xiqqaadha moo wayis immoo yerootiin qabdan immoo maarraa kan ka'edha gaafiin akkasii jira. Deebisee sababuma xiqqaadha sabatu hin jiru saba baay'eetu hin jiru inni jiru aktuaalii numa gargaara karaa adda addaa saba keenya kana horii isaa karaa baay'eedhaan maatiirraa nama dhuunfaarraa jalqabee sabni achi jiru sauma kana bira dhaabatee jira ammayyuu hojiirumatti jira amma san naqus nan hojjedha tuuriin godha Kanaadaattis Ameerikaattis Awurooppaattis yoo Waaqayyo jedhe jechuudha. Garuu hamma addanaa hojiin achitti hojjetamu siidichi oodiyoonsaa miksiingiinsaa ijoollee muuziqaa taphatanii as jiru isa achi wajjin waliin simu achitti hojjechuu hin dandeenyu siidii nu rakkisa. Addana gaafa hojjennu immoo maxxansuu raabsuu maaliin sabni keenya addanuma jira mitiire sabni uni faarsinu itti faarsinu addana jira sabichi. Kanaaf isaanumatti ilaannee konsartii isaanuma gidduutti saramoonni isa qopheessinee hamma dandeenyaa bituu isaanumaaf dhiyeessinee immoo isaanumarraa fuunee immoo warra nyaachuu hin dandeenyeef immoo horii isaa laanneedhuma sokkinaadha. Sabni baay'een achi hin jiru hammi jiran garuu hamma yoonaa sabichuma kanaaf hojjetaa jira saba kanaaf dhaabataa jira. Mee gara faarfannaattis dabarsa faarfannoonni kee durii baay'ee kan nama jajjabeessanii dhimma afuuraa wajjin walitti seenu addunyaa afuuraa keessa si galchu amma ammaatti kan nu argineerru faarfannoota baay'ee babbareedoodha jechuudha faarfannoonni kee amma ammaatti jiran. Inni ammatti hojjette kuni ammam dhaloota kana giddu galeeffatee jira inni gama aadaatiin ammayyummaa umurii kamirra kan jedhan dhaggeeffachuu akka danda'anitti maaliin giddu galeeffatee jira? Maaliif faarfannaa irratti komiin garaagaraa waan jiruu fi meeshaa kana sabaaf ifa godhimi? Faarfannaa egaa ani akkuma dur hojjedhutti hojjedhe. Abbaan akka gurra isaatti dhaggeeffatu. Akka jireenya keessa jirutti dhaggeeffatu. Akka ofiisaa keessa jirutti isaa hiikkatu. Nama sana ta'ee hiikuuf hin danda'u. Ani isa Waaqayyo irraa fuudhee akkanatti kennametti akkan hubachuu danda'utti hamman danda'e hamman hubadhu. Hamma naa gale, hamman dubbise, hamma Waaqayyo natti kenne itti kadhadhee itti qophaa'ee dhuman hojjedhee egaa inni kaan kun ammayyaadha haa jedhu inni kaan kun aadaadha haa jedhu inni kaan immoo isa duriidha haa jedhu ramaddii murtoo sabatu isa dhaggeeffatutu kenna. Ani garuu siidiidhuma gaarii tokko hojjedheeraa jedhee keessi koo nagaa qaba gammachuu qaba. Saba kana tajaajiluu koottis nagaaf gammachuu guddaan qaba.
hojii gaariidha jedhee immoo amanee jira. Baay'ee namatti tola. Mee ati gaamma waldaa keessa yeroo dheeraa turte tajaajila jirra. Waldaa gaafa waldaa wajjin wal qabsii qabsiisu akkaataa tajaajila keetii yeroo tajaajila keetii umurii tajaajila kee wajjin wal qabsiin kaasaa jira jechuudha. Maaliif faarfattoota buleeyyii nuyi qabnu keessaa isa tokkodha jennee kaasnu irra dhugumaan dhugaa lafa jedhudha kuni. Dhimma waldaa wajjin wal qabsiisnee yaada tokko kaasna. Maaliif intarviiyuu gara biratti waan hin dhaggeeffatu tokko jira jechuudha. Babal'inni waldaa kiristaanaa badisa dhalootaaf sababa guddaa ta'eera jedhu akka komiitti ka'ee jira. Ati isa kana akkamitti xiinxalta? Yeroo madalme immoo maanni waa'ee waldaa wajjin gaafa wal qabsiistu. Waa'ee waldaa kana gaaffii baay'isaa jirtu. Gooftaan isiniif haadhisu nagaan deebi'ee galuu koo wayya natti fakkaata. Tona dhiistanii gaariidha. Garuu maalidha ani waldaan maallijii dhaabbattee hin jedhu. Akkatti dhaabbattu irraa garuu gaaffii qaba. Akkuma saba kanarraa wanti addanna godhu hin jiru. Waldoonni warra keessi koo garaan koo jireenyi koo amma yoonaa garuu warra akka makaana Yesuusii guutuu wangeelaa qaala yooti masarati kiristoosii warra jijjiiruu mitiiree warra dur beeknu kan amma waldaa galoo waldaa bafqaaduu isa jedhamu sana jaalladhu kana dhugaa lafa jirudha. Abaluu waldaa bane wanta jedhamus hin jaalladhu. Yoo waldoonni warri buleeyyii meegaa charchi jedhaman kun waldoota of jalatti dhaabaa deemu yoo ta'e tajaajiltoonni achi keessatti sirna kan qaban guddachaa deemu yoo ta'e tajaajiltoonni qulqullummaa isaanii eeggatanii beekumsaan jireenya qulqullummaa qabuutiin achi keessatti ijaaramaa deemu yoo ta'e isa kana garaan koo banamee harka 100 keessaa 100 fudhata. Garuu ati jireenyi sitti cimtee waldaa dhaqxee banta yoo ta'e ani akka waldaatti ilaalu naa dhiise kaa kana kanumaan bira darbine. Kun taajabbii yeroo dhiyoos waldaan baay'ee banameedhaanii maqaa baay'ees qaba waan ta'eef maqaan kun sirriidha maqaan kun sirrii miti maalsaa jennaree maqaa abbaadhuma barbaadetu itti kenna hiika mataa isaatti kenna. Waaqayyotu madaala waan jiru. Amma babal'isuu waldolee kaawwamu waldaa banamu yookaan waldaa dhaabbachuu kana qofarratti miti yaadu kun guddaa maani badisa dhalootaaf ta'e babal'achuu waldaa kiristaanaa yookaan immoo banamuun yookaan dhaabbachuun hin baname gaafa nu kana suuqii malee jettee jalqabarratti jechuudha. Isa qofa miti kana haasa'uu jiru kan jechuudha. Maaliif waldaa kana keessaa gaafa waldaa isa kana deemu abbaan barbaade qabaa dhabuurraa kan ka'e akka barbaade taa'aa jiraachuun tajaajilaa yookiin immoo tajaajiltoota komii kaasee jira jechuudha saba keessatti. Komii kaasee jira. Isa kana akkamitti ilaaltanii gaaffiin kun guddaa? Badisaa namoota baay'ee fi babal'achuu waldaan kun sababa ta'eeraadha. Mitiiree? Inni kun dhugaa bakkee jirudha. Waan dhugaa hundi dhoksuu hin dandeenye. Garuu waldoon numtiyyuu warri numti duraa rakkina qabuun karaa kanarratti waan sirreeffachuu qaban. Tokko ijoolleen bakkee kana keessa fiigaa jiran kana yaa abalu kootu nu tajaajili jedhanii bilbilu malee seeraan koo xalayaan barreessanii isaanumtu sana keessaa ba'aniiru. Muudiidhuma warra ijoollee bakkee jiran duukaa jiru. Amma fakkeenyaaf yoo si affeerte waldaan tokko paasterii kee wajjin kontaaktii wal gootee beekti moo suma duwwaa waamti amma yeroo ammaa kana. Suma duwwaa waamu miti atama eessa akkati jiraachaa jirtu ji'a lamaan sadan darbee waan beektuun qabdu waldichi jechuudha. Waldaan kee si hordofaa jirtii fi si hordofaa jirtu iyyuu waan beekan hin qabani. Suma miidiyaa irratti si beeku iyyuu miidiyaa irraa si fudhatani siin. Kun sirbaaf tola malee tajaajilaaf hin tolu. Maaliif hojii bakkeedha miti hojiin hansaanii hankeenya immoo hojii sirna qabeessadha. Kanaaf eeyyee sirriidha. Rakkina uumeeraa waldaan babal'achuunsaa badisa dhalootaaf sababa ta'eera eeyyee dhugaadha. Akkamitti immoo sababa ta'e? Dhalootatu waldaa keessa taa'an jiru miidiyaa irra taa'aa jira. Waldoonni bakkeetti yaa'an kun miidiyaa irraa nama fudhatu malee waldaa irra tajaajilaa waammatanii itti fayyadamaa jiru miti. Kanaaf bakkeedhuma keessaa dhaqanii warra bakkee tajaajilanii bakkeedhumatti deebi'u mana hin qaban abbaan qaban nama isaan to'atu hin qaban. Yoo deemuu barbaade waldaa keessaa waraqaa gaggeessaa fudhatee hin sokku. Paasterii isaarraa luba isaarraa fudhatee hin sokku. Dhimma keetii jedhee sokka. Waldaa baname waldaa haaraa tokko bira immoo dhaqee waldaanuma sana keessattuu tajaajilu namni waldaa sana bane jennee nama haasoof nagaammaaf. Seera miti jechichi garuu. Namni waldaa sana bane yoo siin barbaanne ta'e wanti jaarsoliidhaan taa'ee murtaa'ame waa'een kee kadhatame akkati sirrooftu yaadame wanti hojjetamu hin jiru.
galoodhaanii waltajjiitti hin baasinaa jedheedhuma sokka warra gaardota isaatiin yookaan immoo warra tiimii duukaa hojjetu sanaatiin. Ati maal akka adabamtes jireenyi kee eessatti akka dhaqee kufus namni si yaadu hin jiru. Kana jechuun hojii gabaati jechuudha. Si galeera hojii lubbuu miti, hojii mana waaqayyoo miti. Kanaaf warri waldaa banaa jiranis tajaajiltoonni warri waldaa waaqayyoo keessa fiiganii dhaqanii jaroota kana bira dhaqaa jiranis illee gaalii socho'aa jiru lamaaniyyuu. Sirnaan deemaa hin jiran. Kanaaf agalgaa'iin bakkeetti kufaa jira tajaajilaanii. Bakkee keessa fiigaa jira. Warri konfiraansii qopheessanis immoo bakkeedhumaa tajaajiltoota waamu. Horii isaa fudhatee sokka dhufee wayyaa isaa uffataa bakkee taa'ee waan nyaatu waan dhuguu waan barbaade godhaa jireenya akka gadhiisii jiraata. Kanarraa ka'ee wal qabatee dhuma deema waan hundumti isaayyuu warri ba'anii waldaa bananis tajaajiltoonni warri olii gadi fiiganis akka maraatu waldoonnumti warri maqaa isaanii dhodhofne meegaa charchiidha jennellee seeraan agalgaa'ee seera qabu waldaa isaanii itti waamaa hin jiranii amma mallee dammaqaniiru hin ta'u jechaa jiru natti fakkaata irraan kan hafe hundumatu badii kana keessaa quba qaba. Sirrachuudhuma qaba. Egaa waaqayyoon sirreessa unis irratti hojjenna qaba. Gara amma jiru kanatti rakkoolee jiru kaasnerraa waldaan kiristaanaa rakkoo akka qabdu tajaajiltoonnis rakkina akka qabanii dhuguma dubbachuu fi amma sooshaal miidiyaa sodaachuutti deebi'e tajaajilaan malee gara waldaa kabajuu yookaan sodaachuutti seera waldaa buluurraa bilisa ta'aa jiraachuu dandeenya jechuudha. Amma dhaloota irratti miidhaa akkamii fide gara fuulduraatti ta'u misti maal maatu wanti kun fala akkamitti argachuu danda'aseettu yaada. Yaaduma gabaabaan dubbadhee darba dhaloota irratti miidhaa fida eeyyee dhibba keessa miidhaa fida dhibba. Amma namootaan argita yoo ta'e durii namoonni nu kabaju nu sodaatu. Waldaa kabaju waldaa sodaatu. Amma garuu namni bakkeedhaa waldaan sodaatu. Waldaan kabaju maaliifi sooshaal miidiyaa sodaachuu jalqabeeyyuuti maqaan na badasa jedhu sodaachuu waldaa sodaachuu dhiise waaqayyoon sodaachuu dhiise lubasaa sodaachuu dhiise paastariisaa sodaachuu dhiise gaggeessitoota waldaa sodaachuu dhiise isatti feesbuukii irratti poostii isa gootu sodaachuu jalqabee namni. Kanaaf dhiibbaa guddaa qaba gabaatti yaa'ee namni mana dhiisee waldaa dhiisee iddoo argama waaqayyoo dhiisee dhiibbaa guddaan inni qabu maalidha tokko namoonni lubbuu haaraa gabaarraa nu argaa jiru. Qooda dur waldaa keessatti hojjetamu namni yoo adabame fakkeenyaadhaaf amma ati in ejjitee yoo jedhame waldaanuma keessatti adabamteetu isa booddee waldaan si hordoftee adabbii kee fittee tajaajila keetti deebita miti re. Amma garuu galoonni ejjee jedhanii feesbuukii irra si kaa'u. Si galeera gabaan konfiraansiin koo nafa jireenya koo miidhasa jedhu sodaachaa jirta malee waaqayyoon sodaachaa hin jirtu amma. Kanaaf dhaloonni maal ta'aa jira amma dhaloonni inni balleessu amma lubbuu haaraan bakkeedha kana argee dhuguma gooftaa fudhata jettee yaaddaati. Hin ta'u kun nu taajjabu nu jibbu nu tuffatu nu salphisu wal qixxaannee jechuudha gabaa tokko irra jirra hundumti keenya feesbuukii irra jirra. Isaanis feesbuukii irra jiru. Feesbuukii maaliif fayyadamnaa miti gaa? Waldaa keessaa yaane feesbuukii yaabbanneedha malee. Waldaa keessaa baaneetu miidiyaa yaabbanne. Kanaaf qullaa keenya warra ormootatti wal agarsiisaa jirra. Ormootaaf wal saaxilaa jirra. Kanaaf afaan jabaannee humna jabaannee jagnummaa guddaadhaan humna guddaadhaan kadhata guddaadhaan sagalee waaqayyoo keessa keenya ijaarree humna keenya guutuudhaan isa dur gadi baanee dhugaa baan waa'ee Kiristoos dubbatu namni amma wal fakkaate. Yesuus Kiristoos fayyisaadhaan jedhu danda'e hin sodaataa jechuudha. Maaliif ejja yoo ta'e innan keenyaas hin ejju. Sirba yoo ta'e inni sunis hin sirbaa siin jedha. Hanna yoo ta'e ati sin attaa siin jedha. Kanaaf lubbuu haaraan akka mana waaqayyoo hin dhufne dhaloonni akka gara mana waaqayyoo hin dhufne daameejii gochaa jira. Dhiibbaan inni qabu kanadha. Ijoolleen warri xixinnoo lafatti ol ka'aa jiranis isuma uni hojjennu hojjetuun boor lafaa ka'anii. Kanaaf dhaloota warra dugda duuba keenyas ajjeesaa jirra. Warra Kiristoosiin hin qabne dallaa duuba jiranis achi as fiduudhaaf danqaa guddaa ta'a. Miidhaan isaa walumaa galatti kana natti fakkaata ammaaf. Wanti dhoksaatti yookaan wanti ifatti adda bahee argamu kuni utuu dhoksaatti wal adabanii dhoksaatti wal gorfatanii hin danda'ama ture jechuudha. Wanti miidiyaa gubbaarraa akkas ta'e haasa'amu sanarra dhoksaamatti wal teessanii walitti himanii wal sirreessuu hin danda'ama ture. Garuu dhimmi tajaajiltoota wal gorsuu wal hordofuu bulchiinsa tajaajiltootaa tokkummaa wajjin wal qabatee maaliif hundeeffamu? Irra caalaansaa amma bakkeetti maqaa wal balleessan ammi warri alaam qubanutti qaban kana keessumatti manaan wal gochuun maaliif dadhabame?
Gaaffii kana actually namoota biyya keessa jiraatan otoo gaafatamanii gaariidha. Garuu ani sabuma kana keessa waan hin jiruuf ittiin hirmaadha. Akka isaanii yoo dhibbarra dhaabachuu baadheeyyuu. Kana jechuun maal jechuudha? Waldaan hin sodaatte bare amma galoo. Waldaan maal sodaatte? Atama faarfataa qaroo faarfataa ija qabeessa tokko faarfataa humna guutuu qabudha jettee waldaan si abdattee ija sarara gootee jirti taanaani. Ati faarfachaa walteetu gadi baatee durba tokko ammattee gadi baatame kun nama sodaattu nama kabajju amma akkas ta'een ko hin bareeda sagaleen isaa faarfataa garuu paastorii fuulduratti ija jabaateetu bakka obboleetti yookaan immoo gaa'ilaan naqatas akka isheen taate waan beeknu hin qabnuuni. Wanti hojjetamaa jiru kun amma jibbisiisaadha sirrachuuma qabaan kuni waaqayyo immoo sirreessa kadhachaa immoo jirra. Tajaajiltoonni maaliif iddoo tokkotti walitti qabamanii yookaan immoo sirna keessaan wal sirreessan maaf hin qabaatanii miidiyaa irratti yookaan bakkee irratti wal deeggaruurraa gaaffii kee jedhuuf garuu amma akka garee faarfattootaatti faarfattoota afaan Oromoo jalqabaniiru. Sagantaa bareedaadha. Raajeeshii Xilaafaa faarfataa Iyyoob Yaadataafaa, Addaamuu Dheeressaafaa, Guutuu Shifarraafaa, Magarsaa Baqqalaafaa, Raahel tiimii sana gaggeessaa jiru amma dheengaddaanis dhaqee itti hirmaadheera yeroo darbee akka gaariitti barsiisaa jira Raajeeshii Xilaa. Baay'een gammade. Iyyoobeen faas baay'ee qindeessaa jiru, baay'ee duukaa rakkataa jiru ijoollee duukaa. Achi keessatti barumsa gaarii ta'e tokko barumsa ga'aa ta'e ga'umsa isaanii sirriitti bi'uulli gochuu danda'u tokko barsiisaa jira Raajeeshii Xilaa Waaqayyo mannuu kennee baay'ee gammadeera. Kanaaf faarfattoonni jalqabaniiru. Kana duukaa buutee waldaan deeggaruu qabdi egaa. Maal ijaaraa jiru laata jettee sodaachuun qabdu. Ijaarsa isaanii kana humni waldaan barbaachisaadha. Humni waldaa barbaachisaadha. Paastoroonni hin barbaachisu, luboonni hin barbaachisu. Sigalee malee amma ijoolleen kun waa hojjechuu dhaqani jedhaniidhuma indagana rukutuu fi ulee qabatanii dhaabachuu hin qabani. Tiimiin kun yoo ijaarame tiimii kana keessatti fayyummaa eeggatti waldaan. Hin fayyiti waldaan as keessattuu waan baay'ee fayyadamti jedhee yaadaan akka kootti. Isaa booddee waan gaariin achirraa ba'aa deemuu danda'a. Yoo garuu paastoroonni walitti qabamuun faarfattoota kun miidha jedhanii yaadu ta'ee ammas hin diiguu dhaqanii. Kanaan duras faarfattoonni si'a meeqa ijaaramanii si'a meeqa diigamanii waan ta'eedhaaf. Deeggaruu qaba. Abbaan qabeenyaa bira dhaabbatee deeggaruudha qaba. Gara ijaarsa guddaatti fiduu qaba. Wanticha sana jechuudha. Hin godhan taanaan rakkina uumaa. Sadarkaa waldootaatti garuu wal dubbisanii yoo guutuu wangeelaadha gara makaana Yesuusii dhaqe ta'e waraqaa gaggeessaa kee fidadhu kottu jechuu qabdi waldaa makaana Yesuusii. Makaana Yesuusiidha gara masarratti Kiristoos dhaqe yoo ta'e waraqaa gaggeessaa tajaajila kee fidadhu kottu waraqaa qulqullummaa kee. Masarratti Kiristoosii guutuu wangeelaa dhufa yoo ta'e akkasuma akkasitti qindeessuu qabu wal dubbisuu qabu waldoonni jedhee yaada. Ijaarameeraaf tokkummaan faarfattootaa paastoroonni deeggaruu qabu. Luboonni deeggaruu qabu, gaggeessitoonni waldaa deeggaruu qabu, kadhachuufii qabu, dhaqanii barsiisuu qabu, waan isaan barbaachisu hundumaadhaan bira dhaabbachuu qabu. Faarfattoota akka kanatti haala mijataa jalqabaniiru jedhee yaada faarfattoonni warra kaanii ammaaf waan hin beekne qabu. Yaada ariifiidha. Gooftaan isaa eebbisu. Mee gara dhumaatti deemaa jirra gama yaada yookiin immoo ergaa yoo qabaate gama kamiiyyuu akka biyyaattis akka tajaajiltootaaf akka waldaa kiristaanaatti akka faarfattootaattis yaada si keessa jiru dabarsiiti gara dhumaatti deema. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanuman jedha. Eebbifama carraa kana naalaachuu keessanitti waa'ee saba keenyaadha wanti garaana nyaatu. Amma biyya kana keessatti inni qabu baay'ee sokkeeraa inni hin qabne immoo waan nyaatu dhabeera. Kanaaf biyya keessaa biyya alaadhaa wal tumsinee wal ijaarree sa'aatii nama mudditu kana sa'aatii nama sarditu kana yeroo gadhee kana yeroo jibbisiistuu yeroo fokkistuu kana keessaa dabarru wal wajjiniin keessumaa sabni keenya sabni Oromoo rakkina adda addaa keessa jira namni keenya namni biyya jiru qeessaarraa buqqa'ee dhiibbaa adda addaatu irra jira waan ta'eedhaa fi Waaqayyo biyya kana
saba kana hin ceesisa. Sabni kun rakkataa akkasii hin turre saba aannan kennee obaasee bushuudha gaafa bishaan gaafatamu gaafa daabboo kennamuu fi cumboo saba nyaachisuudha. Amma garuu akkas ta'e sabichi gaafanni afaan Oromoodhaan raakee na gargaari jedhu gaafa akkas argitu. Kanaaf walaa gargaaru waan qabnu walaa gargaaru yaada walaa gargaaru yaada keenyaan yaada qajeelaadhaan walaa hubannu waaqayyoon haa kadhannu waaqayyoon haa sodaannu waaqayyotti saba kana haalaan waan qabnuun immoo saba kana haa deeggarru. Ani gaamma waaqayyoon atti kenne amma humna koo konsertii qopheesseera gaafa sana ammoo manatti nafiina horiidhuma sin gaafachuuf otoo hin taane waan qabdaniin bitaa waan dandeessaniin bitaa garuu achitti argamuun keessan dirmannaa saba keenyaati. Isin wajjin jirraa jabaadhaa barri ishee gadhee yoo taate hunuma dabarraa waaqayyo nu gargaara jennee wal duukaa dhaabbachuu keenya wal tumsuu keenya argisiisna. Biyya lafaattis seexanattis waaqayyos tokkummaa keenya jaallata wal jaalladhaa wal kabajaa iddoo walii kennaa waan qabdan waliin hirmaadhaa nyaadhaa gaafa konsertii immoo walaa agarru waaqayyo isin haa eebbisu isin jaalladhaa isin kabajaa waan tanaa ta'e hundumatti naaf goshaa. daawwattootaaf hordoftoota sagantaa galoo shawgaa namni baay'ee jaallannu faarfataa beefiqaadhu ammallee paastorii taanee guyyuuti isaan wajjin turtii guddaa goone jira garaadha kana fakkaata turtiin nuyi isaa wajjin goone maani gaaffiif deebii yaada guddaa irratti kaasnee haasaa turre dhimma konsertii isaanii wajjin wal qabsiisnee fuuldura keenya kan jiru gaafa guyyaa 20 afuriiti juma kana keessa jechuudha waldaa guutuu wangeelaa gullalleetti wal argina dhimmi konsertichaa akkuma isin amma akka sana kaasanii haasaa turre maani rakkatoota gargaaruu mana warra irratti jigee dhimma gargaarsaa wajjin wal qabsiisnee jechuudha. Maaliif gaafa konsertiin ka'u yeroo baay'ee maayini sassaabbii qarshii qofaa irratti xiyyeeffannoo kennuu hin qabnu wal bukkee jiraachuun keenya wal bukkeetti argamuun keenya tokkummaa saba keenyaa ibsuudhaaf humna qabaachuu keenya wal bira dhaabbachuu keenya wal wajjin jiraachuu keenya ibsuudhaaf iyyuu wal bukkeetti argamuu qabna. Gaafa konsertii jedhamu hundi keessa manatti nafina inni guddaan gaafa konsertii jedhamu maayini dargaggoonni qofti kan irratti hirmaatan jedhameetu yaadama yeroo baay'ee jechuudha. Akkas ta'uu qabu warri paastoroonni waldaa keessa jirtan qeesonni keenya maanguddoonni keenya kottaa wal bukkee dhaabbanne walii jira jedhamu saba keenya saba Oromoo gar tokko miidhamee jiru gama keessaa miidhamee jiru gama dhumaa miidhamee akka yaadatti miidhamee jira baay'ee miidhamanii jiru isaan kanaaf abdii taana seerra inni konsertichaa jirraa fi jedhu waan ta'eef achitti wal arginaa faarfataa beefiqaadhuuni anis sagantaa galoo shawratti kana ni waamee fi dhimma kanarratti irra caalaatti akka haasofnu fedha toledha innis naaf argamaniiru turtiin keenya kana fakkaataa torban keessummaa biraa qabadheen siniif dhiyaadhaa torban kun torbee nagaa siniif haa ta'u achitti wal gargaarra.